jirtan kan biyya keessa jirtan akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii inni musliimaa inni kiristaanaa inni beenxee nageenyi fi araara waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam nagaadha nagaa koodha galata waaqayyoo asirratti obboleewwan koo hundumtuuyyuu akkuma obboleeyyan koo kan biyya hambaa jirtan kan biyya ormaa jirtan akkuma nama tokkooyyuu hojjedheetinan of jijjiiree maatii koo jijjiiraa jettee obboleettiin keenya tokko biyya isheetii gadhiistee biyya ishee gara biyya Beerut imalte erga imaltee naannoo waggaa lamaati waaqayyoon garuuyyuu wanta hundumaayyuu namni akkatti ba'u beeka malee akkatti galuun beeku kanaafiyyuu obboleettiin keenya erga imaltee naannoo waggaa lamaati waggaa lama darbiteerti amma naannoo waggaa sadaffaa keessa jirti yaa'u ani goddanyaa isheetii safara tokko hojjennaa iddoo tokko hojjennaa manuma tokko hojjenne hin dandeenya jechuudha kanaaf wajjin turree ani koontiraa tokko xumuree gara biyya kootti deebi'e kanan deebi'ee ani gateen biraa deeme yeroo sana isheenis galuudhaaf naannoo ji'a tokkoof torba sadii taaf achi gateen biraa deeme kanan gatee biraa deeme obboleettiin koos hin dhufti jedheetuman eegaan xeedhuma obboleettii kooti garuu goddanyaa jechuun kan har'a wajjinii nyaatanii dhugan bichaa osoo hin taane obboleeyyan jechuun kan garaa tokko ba'an osoo hin taane kan wajjin nyaattee dhugdalleessiif obboleettidha kanaaf waan baay'een na quuqe waan baay'een na cinqe jechishii gochishii kan isheen naa yaaddu wanta baay'een na cinqeera obboleewwan koo kan isheen naaf gootu eenyumtuu namaaf hin godhu waaqayyoon biratti eenyumtuuyyuu hin beeku kan seenaa waliin dabarsin kanaaf obboleeta koo obboleettiin koo kun goddanyaan koo kun naannoo ji'a kurnaffaa keessa jirti numan eegaa numan bilbila maatii isheeti giseen biyya jiru gara biyya koo galee nan bilbilaa nuun bilbilee jedhu achi obbolee isaa namittiin isheen bira teechu bilbiltee ani biyya koo galeen jira akkanatti maqaan ishee Aynaalem Haile Yesuus jedhamti Aynaalem Haile Yesuus yookiin Mimmi Haile Yesuus maqaa lama qabdi jechuudha kanaafiyyuu micoontuni naannoo ji'a 10 erga sagaleen ishii dhabamee jireenyi ishii duutee jiraattee addaan baasnee hin beeknu maatiin ishii haati ishee imimmaan ishee ijjisiiti halkanii fi guyyaa numa eeddi numa barbaaddi hin dhabde goddanyoota ishii keessa soxxii ni dhabde jaan barbaaddi hin dhabde sagalee gurratti qabdi homaa dhabde sagalee ishee adaraa waaqa ijoolleen hundumtuuyyuu kan biyya hambaa jirtan keessattuu kan biyya Beerut jirtan yoo obboleettii keenya ishee suuraa irratti argitan kan yoo kan argitan ta'e yoo kan dhageessanis waan isheen irra jirtu akka tasaa yoo kan dhageessan ta'e akka atantamaan lakkoofsa bilbila kanaatiin nu bira geessan asiniin jedha namichi isheen bira teessu biyyan jira yeroo san biyya galee Aynaalem baddee naan jette maal taatee badde jennaanii hin beeku anuyyuu saanduushiin bitadha jettee saanduushiin isa nyaatan mana hoteelatii deemanii bitanidha jechuudha isan bitadha jettee deemtee homaan deebine jette micoon kee takka mooyyuun jirti goddanyaan teenya kan naannoo safara sanii jechuudha isheedhaan immoo samoonni wallollee jaarsanii namichi isheen bira teechu baay'ee badaadhaan fayyaan qabu sammuun isaa likkii miti kanaafiyyuu namichi sunis dha'uu baatee beekuu hin dandeenye samoona san goddanyaa sanii bilbiltee maal jettiif akkanatti namichaa wallollee silkii koo na jalaa cabsee silkiin koo naan hojjetu baay'ee jetteeni goddanyaa kiyyatti himtee akkuma itti himte galgalatti himtee ganama gara sa'aatii 8 immoo akka arabdootatti sa'a 8 saanduushiin bitadha jettee na biraa baatee jette jaartiin ishee jettee goddanyaa kiyyatti himtee kaatetiin goddanyaa kiyya saniin immoo maal jedhan situu badii jedheen jedhanii goddanyaa koo san qabaa turan
an qabaa turan isheen anoomaayuun beeku maal nageenya nan deemas jettee natti hin himne jechaa turte. Kanaaf barbaadde homaa dhabde soqani homaa dhabde gooddanyaan koos dadhabdee jennaan ishees gara lubbuu ishii baasutti deemaa jiran gooddanyaa kiyya kanachitti hafte san achii isheen dallaaltichitti bilbilattee dallaala ishee fidetti bilbilattee mana naa qayyari akkanatti wanni akkanaarran jira na dhaqqabi jetteeni isheen dhaqqabdee dhuftee fudhattee dallaaltitti mana qayyartee fi gooddanyaa keenya sana amma gooddanyittiin tiyya tuni maqaan ishee Aynaalemtuni bakka buutee ishii dhabamne ji'a kurnaffaa gara waggaa tokko guutuudhaaf naannoo ji'a takkaa fi lama akka sanqateera. Adaraa Waaqaa sagalee koo kan nageessan hundumtu keessaniyyuu ilmaan kiristaanaa, ilmaan musliimaa, ilmaan beenxee amantaa kamiyyuu adaraa rabbii itti amantan sodaadhati sheerinaaf godhaafi obboleettii koo bakka itti argitanitti bakka itti dhageessanitti akka obboleettii koo sagalee ishii haati ishee imimmaan ishii fuulli ishee gubatee nyaattuun hin quuftu duddu hin quuftu halkan raftu hirriba gaarii raftu mucaan koon dhufti jettee asii gallaalti samii wallaalti xiyyaara kanaan dhufitti jettee asii gadi goodanyoota isaanii keessa sotti homaa dhabde adaraa rabbii adaraa waaqa obboleewwan koo bakka isheen jirtutti warroonni argitan warroonni dhageessa waa'ee ishee hundumaayyuu inni bilbili jalaa kan bilbila haadha isheeti inni bilbili gubbaarraa ammoo koodii biyya Dubaay kanaafiyyuu sagalee WhatsAppidhaan ta'e Facebookiin ta'e immoo imoodhaan ta'e Telegiraamiin ta'e Baabiriin ta'e karaa kallattii kamiiniyyuu ittiin na argachuu dandeessu. Waa'ee ishii adaraa waaqa keessanii waa'ee ishii yoo dhageessan sagalee ishii na dhageessisaa waa'ee ishii na argisiisaa adaraa rabbi. Warroonni dhageessan sagalee kana hundumti keessaniyyuu adaraa odoo sheerin godhinaa gooddanyoota keessanii odoo sheerin godhinaa akka biran darbin sheer godhaa fi adaraa rabbi keessanii kanarraan kan hafe tsalootiidhaan naa jabaadhaa naa kadhadhaa obboleettiin kee akka homaayyuu hin taane jedhaati akka haati isheetillee kan imimmaan ishii cobsiistu halkanii guyyaa kan mar'imaan ishee rarra'ee jiru akka sagalee ishii dhageessu akka mucaa ishee ija ishiitiin argitu adaraa rabbii nageenya fi araaranan sin gaafadha tsalootiidhaan kadhannaadhaan sagalee kana sheernaa godha maqaan ishee Aynaalem Halayyesuus yookiin immoo Miimmi Halayyesuus iddoon dhaloota ishii Micayyoo Hambooti Hamboo karaa magaalaa hoolotaa kan jedhamu natti himte malee biyya sanas dhaqeen beeku adaraa rabbii keessanii oggaa kana guutuu wajjiniin nyaadhee waan baay'ee wajjiniin dabarseen garaana nyaatte nyaattoo garaatti na taate adaraa obboleeyyan koo hundumtuuyyuu ilmi dhiiraa ilmi dubartii hundumtuuyyuu kan sagalee kana dhageesse bakka jirutti hundumti keessaniyyuu sheerinaa godha adaraa rabbii keessanii obboleettiin koo erga sagalee ishii dhabee fuula ishee dhabee jecha ishii qaalii afaanii bahu hunduma ishiituu dhabee ji'a kurnaffaa keessa jirti haadha isheetiin bilbiltu maatii isheen bilbiltuu fi isheen nama obsitu isheen namarraan fagaattu kanaafiyyuu waan isheen taate beekuu hin dandeenya adaraa rabbii keessi koo na gubateera keessi haadhaa baay'ee gubateera haadha jechuun haadha namaa cinqamtuudha ilmoo ilmoo ofii dhalte dhiisatii haati ormaa ilmoo namaati yoo laalteen cinqamti garaan ishee hin rarra'a kiyyaas akkana ta'etti ilaata jetti kanaaf duutee jiraattee ishii beekuu hin dandeenye adaraa waaqaa warroonni waa'ee ishii dhageessan hundumtuuyyuu waa'ee kallattii kanaan bilbila kanaan na argata. Obboleeta koo hundumtuuyyuu kan biyya ormaa jirtan kan biyya keessa jirtan akkam jirtu nagaa keessanii.